Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalalaa isin haa ga'u isiniin jenna itti aansuudhaan oduu sa'a kana qabannee dhiyaannee jirra hanga dhuma sagantaa kanaatti nu wajji turaan affeerraa keenya kun biiftuu oroodha keessan jajjabeeffadhaa laayik sheer godhuu hin dagatinaa kallattii mangaramatti duree oduu amma qabadhetti yeroo dabru oduun jalqabaa. Piippiin ijjannoo marii biyyoolessaa jechuudhaan ajandaawwan qabattee gara mariittiin seentee irratti ijjannoo ofii jijjiiraa jiraachuutu mul'ata jechuudhaan. Maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Ajandaawwan qabatanii gara mariitti seenanii fi jijjiiramni ajandaalee kanarratti mul'ate maal kan jedhus qabannee jirra isin biraan kenna. Oduun itti aanu lolli loltoota PPTF waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Har'as waraanni bilisummaa Oromoo loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun meeshaalee waraanaa hedduus irraa hiikkatuun injifannoo argadhe jedhee jira. Gama biraatti waraanni bilisummaa Oromoo fuufteedhaan loltoota haaraa yookaan immoo humna haaraa zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti leenjisaa ture fuufteedhaan eebbisuutti fufee jira. Har'as humna haaraa eebbisee jira. Humna haaraa eebbise eessatti akka eebbise qabannee jirra. Akkasumas loltoonni PP mooraa waraana PP gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuun itti fufee jira. Kanas qabannee jirra. Gara mootummaatii hoo maaltu jira kan jedhu odeeffannoo arganne isin biraan kenna. Guutuun odeeffannoo kana isin bira ga'a. Oduun itti aanu kaaba Itoophiyaatti qophiin lolaaf taasifamaa jiru cimee itti fufee jedhamee jira. PPnis qophii gahaa taasisaa jirti jedhamee jira. TPLFs akkasuma gama biraatti mootummaan naannoo Amaaraa TPLF fi faannoo himatee jira. Maal jedhe kan jedhu qabannee jirra isin biraan kenna. Guutuu oduu kanneeniitii fi kan biroo wajjin isin wajjin kan turu ani Bariisoo Ganamooti. Guutuun oduu wal duraa duuban akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaata. Marii biyyoolessaatiin wal qabate ajandaaleen PP'n jalqaba qabattee gara marii biyyoolessaatitti seente hedduu isaanii mormiin isaan mudatuun dhagahamee jira. Gareen marii biyyoolessaa jedhamu kun ajandaa 8 qabate gara mariitti kan seene yoo ta'u ajandaa 8 keessaa tokko federaalizimii diiguudhaan kan wal qabatuu fi federaalizimii diiguudha. Koreen marii biyyoolessaa jedhamu kun ajandaa federaalizimii kana yoo mariidhaaf dhiyeessu ajandaan federaalizimii amma hojiirra jiru tokkummaa Itoophiyaatiif balaadha jechuudhaan akka diigamuu qabu kan qabatee galee jedhamee jira. Sirni federaalizimii amma hojiirra jiru kan sabarratti hundaa'e waan ta'eef tokkummaa Itoophiyaatiif balaa jechuudhaan sirna federaalizimii amma jiru kana diiguudhaaf yaadni bilxiginnaa irraa mariirratti kan dhiyaatee ture yoo ta'u hirmaattonni maricha irratti turan sagalee guddaadhaan yookaan baay'eedhaan sirni federaalizimii amma hojiirra jiru akkuma amma jirutti akka itti fufu sagalee kennan jedhamee jira. Sagaleen guddaan mari'attoota sirni federaalizimii amma hojiirra jiru rakkoon inni qabu fooyya'ee sirnumti hojiirra jiru kun akka itti fufu murteessan jedhamee jira. Waan PP'n gadiin dhuftu garuu kan eenyu ta'a. Ajandaan marii koomishinii marii biyyoolessaa jedhamu mariidhaaf dhiyeesse inni biroo dhimma magaalaa Finfinnee yoo ta'u dhimmi magaalaa Finfinnee illee mormii guddaa uumee ture jedhamee jira. Magaalaa Finfinneetiif filannoon 4 dhiyaate kan ture yoo ta'u mormii gaggeeffamaa ture irraa kan ka'e filannoon 2 hafanii filannoon 2 irratti akka mari'atamu taasifamee ture jedhamee jira. Filannoo 2 hafan irratti mariin gaggeeffamaa kan ture Finfinneen kan Oromiyaatti Finfinneen federaalaa haa bultu filannoo jedhan yoo ta'u Finfinneen kan Oromiyaatti jechuudhaan hirmaattonni hedduun mormii gaggeessaa turan jedhamee jira. Marii dhimma Finfinnee kanarratti bilxiginnaan naannoo Oromiyaatu mataa isiitiin garee lamatti qoodamuudhaan wal dura dhaabbatuun wal falmii cimaa gaggeessaa turte jedhamee jira. Magaalatti Finfinneen naannoo haa taatu Finfinneen ofiin haa bultu filannoowwan jedhaman marii jalaa yookaan marii keessaa bahan jedhamee jira. Hawaasni bal'aan magaaluma Finfinnee tanaayyuu mariidhaaf dhiyeessuun yookaan gabayaadhaaf dhiyeessuun maaliif barbaachise jechuudhaan komii guddaa kaasanii jiru. Walumaa galatti dhimmoota kanneen mormiin guddaan isa mudatee ture. Mormii isa mudatee kanarraa ka'uudhaan muummichi ministeera Itoophiyaa Finfinneen akkuma duraanii federaala jalatti akka bultu yaada kenne jedhamee jira. Murteen kennamu garuu maal akka ta'e kan eenyu ta'a. Ajandaan inni biraa sirna bulchiinsa biyyattii jijjiiruu ture. Inni kunis gara sirna pirezidaantummaa guutuutti osoo hin taane sirna pirezidaantummaa paarshaal jedhamutti jijjiiruuf ture. Kan irratti mari'atamaa ture marii gaggeeffamaa ture irratti sirni muummicha ministeera akka itti fufu sagaleen hedduun kennamaa turan jedhamee jira yookaan mormiin hedduun taasifamaa ture jedhamee jira. Dhimmoonni marii biyyoolessaa kana irratti murtee hin argatin riifarandamiif kan dhiyaatan ta'a jedhamee jira. Kanneen keessa dhimma alaabatii fi akkasumas faaruu biyyattiitiin wal qabate kan hawaasaaf dhiyaatu ta'a jedhamee jira.
Kunis asxaa alaabaa biyyattiitiin wal qabate inni tokko ta'u gama biraatiin naannoleen alaabaa haa qabaatan moo haa dhiisan kan jedhuu fi akkasumas faaruun biyyallee haa jijjiiramu moo haa itti fufu kan jedhullee hawaasaaf dhiyaata odeeffannoon jedhu maddeen odeeffannoo garaagaraa irraa odeeffamaa jira. Walumaa galatti marii biyyoolessaa jechuudhaan PP'n gaggeessaa jirtu akka PP yaadde waan milkaa'eef hin fakkaatu jechuudhaan xiinxaltoonni yaada itti kennanii jiru. Oduun itti aanu lolli loltoota PP'tiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tibba kana fufteedhaan lixa Oromiyaatti aanaalee garaagaraa keessatti akkasumas godinaalee garaagaraa keessatti loltoota PP waliin lola cimaa gaggeessaa turee jira. Har'aas adoolessa 31/2026 barraaqan lixa Oromiyaa qeellam Wallaggaa aanaa Hawaa Galaanitti loltoota PP waliin lola gaggeessuu fi lola gaggeessee irrattis miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun injifannoo argatu odeeffannoon nu gahee jira. Meeshaalee waraanaa hedduus hiikkadhe jedhee jira. Sinaappara tokko dabalatee meeshaalee biroollee kan hiikkate ta'u odeeffannoon kan nu gahee yoo ta'u lola kanas kan gaggeesse har'a barraaqana aanaa Hawaa Galaan ganda Keellaa bakka addaa yookaan iddoo addaa Chaao jedhamutti loltoota PP waliin lola gaggeeffame irratti injifannoon kan itti argame jedhamee jira. Bakka lolli itti gaggeeffame kana wal qabate gama mootummaatti wanti jedhame hin jiru ta'ullee mootummaan oopereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru humna Oromiyaa keessatti bobbaaseen itti fufuu fi humnoonni mootummaan bobbaasee kun immoo qorqalbii uummataa cabsuu irratti kan xiyyeeffatanidha. Oduun itti aanu waraanni bilisummaa Oromoo humna haaraa bakkoota garaagaraatti leenjisaa ture bakkoota garaagaraatti eebbisuu itti fufee jira. Tibba kana fufteedhaan kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture eebbisaa kan jiru yoo ta'u guyyaa kalee guyyaa dheengaddaa akkasumas san dura kutaalee yookaan zoonilee Oromiyaa garaagaraa keessatti humna haaraa yeroo dheeraaf leenjisaa ture fufteedhaan eebbisaa jiraachuu isin hin geennee turre. Guyyaa tokko dura lixa Oromiyaatti humna haaraa akkaan baay'ee ta'e bakka tokko irraa 3,000 ol kan ta'e ga'umsaan leenjii isaanii xumursiise eebbisuu isin hin geennee turre. Kan viidiyoo irratti argitan kunis humna haaraa kibba Oromiyaatti waraanni bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa godina Gujiitti yeroo dheeraaf leenjii loltummaatii fi siyaasa ga'umsaan leenjisaa ture ga'umsaan xumursiisuudhaan sirna ho'an eebbisuu odeeffannoon nu gahee jira. Leenjiin wal qabatee waraanni bilisummaa Oromoo karoora addaa hordofaa kan jiru ta'utu gabaafamaa jira. Waraanni bilisummaa Oromoo yeroo ammaa kana lola loltoota PP waliin gaggeessaa jiru fufteedhaan cimsee itti deemaa hin jiru. Kallattii isaa gara leenjitti taasisuudhaan leenjiif xiyyeeffannaa kennee humna guddaa leenjisaa jira. Karoora leenjii kana booda sagantaa sarpiraayiz taasisuuf qabate akka qabullee maddeen odeeffannoo garaagaraa kan himanidha. Oduun inni biraa loltoonni PP mooraa waraana PP gadhiisuun gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufuu itti fufanii jiru. Haaluma kanaan miseensonni raayyaa ittisa biyyaa viidiyoo irratti argitan kunneen hidhannoo guutuu waliin mooraa waraana PP gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromollee simannaa ho'aa taasiseefii jira. Loltoonni PP kunneen mooraa waraana PP gadhiisuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo yeroo dhufanitti hidhannoo isaanii guutuu qabatuudhaan gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo kan dhufanidha. Kaaba Itoophiyaatti muddamsuun TPLF fi PP gidduutti uumamee jiru akkuma itti fufetti jira. Wal doorsisuu fi wal akeekkachiisuunis cimee jira. Qophiin lolaaf gara lamaan irraayyuu taasifamaa jiru akkaan cimutu dubbatamaa jira. TPLF humna guddaa gara daangaatti siise jedhamee jira. Akkasumas humni guddaan walqaa'itti akka seenu ajaja dabarsuu maddeen odeeffannoo garaagaraa har'a gabaasanii jiru. Gama biraatiin pirezidaantiin naannoo Amaaraa TPLF fi Faannoo himatee jira. TPLF fi Faannoon qindaa'uudhaan naannoo Amaaraa irratti lola bal'aa banuudhaaf sochii guddaa taasisaa jiran jechuudhaan dubbatee jira. Pirezidaantiin naannoo Amaaraa obbo Araggaa Kabbadaa hidhattoonni Faannootii fi Wayyaaniin humnoota biroo waliin qindoomina uumuudhaan haleellaa raawwachaa jiru jechuudhaan haleellaa jalqabuu isaanillee himee jira. Obbo Araggaa Kabbadaa walga'ii mana maree naannoo Amaaraa irratti gareewwan kunneen humnoota biroo irraa ajaja akkasumas deeggarsa loojistikiitii fi qophii adda addaa argachuudhaan of ijaaranii naannoo Amaaraa irratti lola bal'aa banuudhaaf nageenya naannoo Amaaraa jeequudhaaf sochii guddaa taasisaa jiru jechuudhaan dubbatee jira. Sochii TPLF gara kaabatiin lola banuuf taasisu kana wal qabatee ilmaan hiyyeessaa maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin lola kaabaa kanaaf dhiyeessuudhaaf gara kaabaatti guuraman jedhamee jira. Gama biraatiin lola kaabaan dhoof deemu kanaan wal qabatee loltoonni PP bakkoota hedduu irraa badaa jiran jedhamee jira.
Kun akkuma jirutti ta'e kallattii Beenishaangul Gumuziin Sudaan waliin lola seenuuf loltoota maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin hedduun garas geeffaman jedhamee jira. Loltoonni maqaa raayyaa ittisa biyyaatiin Sudaaniin akka lolan garas ergaman baay'een isaanii rasaasa takkallee osoo hin aarsin loltoota Sudaanitti harka kennatan jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Oduu gama biraatiin dirooniin abbummaan ishii hin beekamin kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay fi naannoo Affaar irra naanna'aa turte jechuudhaan maddeen odeeffannoo garaagaraa odeeffannoo kana gabaasanii jiru. Dirooniin naannoo Affaarii fi naannoo Tigraay irra naanna'aa turte tuni kan Itoophiyaa akka hin taanellee mirkanaa'ee jira. Dirooniin tuni eessaa akka dhufte yookaan biyya kamirraa akka kaate wanti beekame hanga ammaa hin jiru. Gama TPLF fi akkasumas PPT illee diroonota tana ilaalchise ibsi kenname hin jiru. Ta'ullee dirooniin biyya kamirraa kaate yookaan abbummaan ishii hin beekamin Itoophiyaa irra naannofte jedhamte tuni eessaa akka dhufte gaafii kan ta'e yoo ta'u maaliif akka ta'es PPT gaafii ta'e jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota keenya oduun ammaaf qabadde kana hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin ka ture ani Bariisoo Ganamooti. Hanga yerootti aanutti deebinee wal agarrutti nageenyi rabbii isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan hawwi keenya nagatti nu tura.